السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا في دعوتوتا كبجمتوتا كو جرتو سنين جتشا ورو نبي كيسة بيالا جرتان كماتي كوتاتان هندي كيسانيو بكا جرتان ترامني ربي كان أمان كم نسن الرحا جراتو جتشا ما شاء الله. ديفاما ورو نمن تبرا أردفتان أشما حركفوني جرتو أردفتوتا كو ديفاما وللرابني جرا إن شاء الله أرى waan bareedaa qabadhee isin dhufe innis maali wata waan fuula keessan dibattanii yookiin fuula keessan ittiin qulqulleeffattanii wantoota mana keessa jiranirraa waan tokko waan ofii kooti fayyadamee arge yookiin dibadhee arge qabadhee isin dhufe innis maal jechuun keessaniin oolu. Hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo viidiyoo koo like subscribe gochuu hin dagatinaadha. Gaafii yoo qabaatanii koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gamanumaan inshaallah karaa viidiyichaatti dabarraa garuu karaa viidiyoon darbuun duratti maaliif laakiin goone yuutuubii koo viidiyoo koo like subscribe gootanii laakii subscribe godhaadha. Laakiin bareeda waa hundaafiyyuu isiniin jedha. Hordoftootaf kabajamtoota koo wanti ani fuulatti dibadhu kuni wallahi dhugaa fuula namaati baay'ee tokko bareeda. Keessattuu fuula olti nama qoncoorii yookiin kan olti nama deebi'e baay'ee tokko bareeda. Qaama namaati fuula namaati baay'ee tokko bareeda. Kaameraadha. Kaameraan baay'ee tokko bareeda fuula namaa kanallee hin bobbokoksaa yookaan immoo iddoo dhodhodhoo'ee walitti shunturee walirraa adda baasaa baay'ee bareeda fuula fi viidiyoo adda addaa irratti argaa jirtanii uummata baay'eetu dibatee kaameraa yookaan hirshoo faranjii jechuudha akka afaan keenyatti. Ijoolleen mana madaamii jirtan hundi keessanii yookaan namoonni biyya arabaa jirtan kaameraa hin beektanii kaameraan viidiyoo arabaallee ilaalaa sirriitti isiniin jedha. Gamanumaan karaa viidiyaatti isin dabarsa. Kunoo wantoonni nu barbaachisan saayinaa qopheeffannee yookaan waan itti hojjetannu malaagaa xiqqoo yookaan maankaa xiqqoo wajjiniin daakuun ishaa yookiin boqqoolloo daakuu boqqolloo ikimana sinna rakkisaa jirti. Waan nyaatan seete kidii jettishee waan ittiin taphatan seeti na zibaadiidha. Zibaadii sitti gootanii zibaadii malaagaa xiqqoo tokko nishaa yookiin daakuu boqqolloo malaagaa tokko kaameraa malaagaa tokko olitti maktanii buteessitanii akkasii hordoftoota koo ammas haliib miidhuu barbaachisaa kunuutu zibaadii hanga dandeessan itti godhattan isini zibaadii malaagaa tokkotti godhattanii haliib miidhuu yookaan haliiba bishaanti haliiba kan aannan bishaan isaa jechuudha yoo argattan yoommoo isan argan haliib miidhuun dhabamu abadan mana keessa haliib miidhaakuu jechuudha. Aannan daakuu itti godhatan malaagaa tokko Antikani nishaa malaagaa tokko hanga feetan godhatan garuu ani hanguma ofii kootii qofa qopheeffadha. Immoo malaagaa tokko nishaa yookaan daakuu tokko walitti maknee maashaallah amma sirriitti waliin geenya maaliif bishaan itti goonuu mala haliibi malaagaa tokko gimana rakkisne ishee waan ittiin taphatan seeti haliiba malaagaa tokko haliib daakuu yoo ta'e malaagaa tokko yookaan bishaanii ta'es malaagaa tokkotti gootan kinu kana fakkaata maashaallah. Nishaa malaagaa tokko kan daakuu boqqolloo malaagaa tokko zibaadii malaagaa tokko jechuudha. Maankaa xiqqoo tokko jechuudha maankaa sukkaaraa. Innaa akkasitti walitti rukuttanii sirriitti bulleessitanii hanga inni sirriitti wal fudhatu yookaan immoo wal nyaatu xiqqoo inni keessanii hanga daqiiqaa 5 hanga inni sirriitti wal fudhatu jechuudha. Dhugaa baay'ee bareeda. Aannan immoo wanta fuula dibatan hunda keessatti iyyuu aannan yookaan zibaadiin baay'ee tokko bareeda.
waan fuula dibattan hunda keessatti aannan yookaan zibaadiitti dabaladhaa dibadha. Maaliif aannan baay'ee tokko bareeda. Vitaaminii of keessaa qaba. Fuula namaati, qaama namaati aannan baay'ee bareeda. Akkasii dhangadhuma viidiyoo kootii na waliin turaa isiniin jedha. Like subscribe gochuu hin dagatinaa hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo. Akka inni isin jalaa hin gaaggolle sirriitti bulleessitan malaa gadhaa yookaan sirriitti waliin geessan jechuudha. Shaarbi nu baduu deemaa yeroo dibannu annaa akkasii dibannee walitti deebinamee akkasirratti fuula keessa wal sinii gahu mastaawota fuula keessa dibattan. Kenoo hin qalliftanillee akkanatti godhattanii fedhee qallatee shaarbii sana balleessa. Sinatti dibannee walitti deebinee kana fakkaata. Dhugaa baay'ee tokko bareeda. Yeroo gogee sirriitti bareeda. Garuu osoo hin gogin ofirraan dhiqina. Yeroo gogee bishaan osoo hin naqin harka keessaniin irraa sukkumtan. Osoo bishaan ittiin godhin jechuudha. Irraa sukkumtanii yeroo inni isinirraa sukkumamee dhume yookaan isinirraa bahe achi kaatanii bishaan hin dhiqattan. Garuu dursa odoo hin dibatin saamunaan dhiqadhaa fuula keessan. Akkasii nama harkisa fuulli haasa'uu namatti hin dhiisu. Akkasii dhugaa baay'ee bareedaana baay'ee tolee jira. Ani fuula kiyyaaf aannan hedduu jaalladha. Fuula aannan hedduu bareeda. Hanga daqiiqaa 25-30 tursiistanii akkasitti dhiqattanii achi kaatanii fuulli keessan milasaa viidiyoon koosinitti tolee subscribe gochuu hin dagatinaadha. Hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo enoo akka kana fakkaata. Waa hedduu namatti tolu dhugaa. Akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota koo laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon koo isinitti tole koomantii naaf barreessaa isiniin jedha. Enoo dhodhodhooyi akka kana fakkaata. Fuula namaarratti yeroo gogee hin dhodhoowa. Akkasii dhiqannee walitti deebina. Kunoo dhiqannee walitti deebinee yeroo dhiqattan immoo dirqama sooftii yookaan fooxaa qulqulluu kan fuula keessaniin goggoftatan qabaachuu qabdanii. Waaw! Wallaahi hedduu tokko bareeda. Fuula namaati. Noo kana fakkaata. Wallaahi hedduu tokko bareeda. Itti fayyadamaa ilaaladha. Yoo dibattanii ilaaltanii koomantii naaf barreessuu hin dagatinaadha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota koo viidiyoon koo isinitti tolellee like subscribe share gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti raamanni rabbii kan dhuma hin qabne isinirra haa jiraatu isiniin jecha. Nagaa keessa naaf jiraadha obboleewwan koo daawwattoota koo hordoftoota koo. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.